Ashama akkam jirtu hordoftoota fi maatiiwwan YouTube chaanaalii Itoophiyaa Student Service. Ani maqaan kiyya barataa bal'inaa caalaati. Kanan baradhu Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dipaartimentii Software Engineering waggaa arfaffaadha. Guyyaan gara fuuldura keessanitti dhufe namoota YouTube chaanaalii irratti hojjettanii qarshii argachuu barbaadan yeroo hundumaa gara YouTube chaanaalii kan dhuftan qubna gara barbaacha warreen ta'eef odeeffannoolee yookiin wantoota isin barbaachisan jedheen yaade wantoota 5 qabadhee dhufeen jira. Wantoonni kunniin ana baay'ee na rakkisaa waan turaniif isin immoo haala salphaatiin hubachuu dandeessu jedheen yaada. Waan eegale irree sa'aatii koo baay'eesaa sa'aatii kiyyaa baay'eesaa viidiyoolee garaagaraa wantoota na barbaachisan argachuuf jecha sa'aatii gidduu irratti qisaasessaa ture. Yeroon ana achirratti hubee fi wantoota ani barbaadu wal hin badhaadhu qofaa banachuun viidiyoolee garaagaraa ilaalaatiin ture. Kun immoo sa'aatii baay'ee natti fudhateera. Maaliif akkana jedhamee hin beeku. Kanaaf wantoonni 5 hubachuu qabdan jedheen yaade kunniin seeraan wanta isin barbaadan akka hojjechuu dandeessan isin gargaara jedheen amanaa. Amma tokko 5 wanta barbaadan hojjechuu yookiin YouTube chaanaalii irratti hojjechuu isin dandeessisan waliin haa ilaallu. Wanta isin baruu qabdan inni jalqabaa fi inni salphaan akkamitti YouTube chaanaalii eegallaa isa jedhudha. Hundi diggeenallee gaafa YouTube chaanaalii irratti hojii barbaadnu gara YouTube'tti deemnee akkamitti eegallaa haala YouTube chaanaalii barreessinee YouTube chaanaalii verify ta'e wanti barbaachisu inni tokkoffaan sirrii akka wanti sirrii ta'e qabachuudha. Namoonni googii akkaawuntii hin qabne googii akkaawuntii sirrii hin qabne barumsa bitanii walba'u haala salphaatti akkamitti akka akkaawuntii lafaffisanii YouTube chaanaalii verify danda'u gamaaf dandeessan haala salphaatti kallattiiwwan ergi banatanii booda kallattiiwwan gara chaanaal jedhutti deemnaa chaanaalee YouTube banachuu jechaadhaan. YouTube chaanaaliin keenya kan inni nu barbaadu googii akkaawuntii sirrii fi sekuriitii qabudha. Gaafa jedhu googii akkaawuntii sekuriitii qabu jechuun maal jechuudha? Googii akkaawuntii gaafa banannu doomeen akkaawuntii jechuudha. Paaswordii keenyallee irratti kaawwachuu qabna. Paaswordii gaafa baannu ini sirrii sekunde imani akkamitti godhama isa jedhu jalqaba irratti paaswordii nu galfannu qubee guddaa qabaachuutii qaba. Qubee xiqqaallee qabaachuutii qaba. Dabalataan simboolii garaagaraa haashii adreesii hojii haashii doolaa qabaachuu qaba. Dabalataan lakkoofsa gochuu qaba. Wanta irratti hojjennu murteessee beekuun illee barbaachisaadha. Wanti kun naaf hundi keenyiyyuu YouTube chaanaalii irratti hojjechuuf kontentii yookiin yaada bareedaa wanta hojjennuu dandeenyu murteessinee eegaluun barbaachisaadha. Akkamittiin wanta kana irratti eegaluu dandeenya warreen jettanis yoo jiraattan koomentii irratti anmoo kana barbaada jedhaatii barreessaa. Hunduma keessaniifiyyuu haala sasalphaan isiniif deebisuu nan danda'a. Inni arfaffaan immoo akkamittiin YouTube chaanaaliin kaffalaa isa jedhufidha.
YouTube chaanaliin akkamitti kafalaa kan jedhuuf kafaltii YouTube chaanalii irra ga'uuf YouTube chaanalii keenyi wantoota guutuu qabu chaanalii 4,000 fi subscribe 1,000 qabaatanii booda gara monetization dhuftu. Gaafa YouTube chaanalii eegalee gaafa subscribe 1,000 fi chaanalii 4,000 galee kallattiimaan gara kaffaltiitti waan galmatti fakkaatee garuu akkasumas achi boodee wanti jiru wanta murteessaadha. Akkamitti kaffala kan jedhu YouTube'n doolaaraan kaffala beekamaadha. Doolaaraatiin viidiyoon nuyi hojjennee gadhiifnee hundisaa wachaawwan isaa ilaalamee bakki itti ilaalamerree ergi ilaalamee booda namoota kamiin ilaalamee isa jiru hedduun ta'e booda YouTube'n algooritimii mataa isaatiin wachaawwan keessan gara doolaaraatti isiniif jijjiiree doolaaraatiin isiniif kaa'ee mul'isaa. Dhuma irratti immoo YouTube'n yoo nuuf kaffalaa isa jedhuu fi yoo nuuf kaffalaa yaada jedhullee hubachuun dirqamadha. Kan inni kaffalu YouTube'n keessan wachaawwan 4,000 ergi guutee subscribe'n isaa 1,000 ol ergi ta'ee booda chaanalii keessan monetize godhatanii booda kan isin barbaachisu Google AdSense account wanti jedhamu ni jira. Google AdSense account silkii keessan irratti banattu. Google AdSense account kuni YouTube chaanalii keessanitti viidiyoolee gadhiisan tan gara doolaaraan isinii lakkaa'u ergi eegalee booda doolaarri kun gara birrii Itoophiyaatti akka isinii jijjiiramu kan isin gargaaru yommuu ta'u, akkamittiin banamaa isa jedhuuf immoo haala salphaatiin viidiyoo bareedduu isin hubachuu dandeessan hojjedheen liinkii isaa isinii deebisuu nan danda'a. Kan barbaadu yoom kaffala kan jedhu gaafa doolaarri keessan doolaara 10 ol ta'e verify koodiin karaa Google AdSense banatanii karaa dhaabbata Google Itoophiyaa poostaadhaan isiniif ergama. Wanti kun maal dhisiitanii lakkoofsa iccitii fakkeenyaaf amma ATM gaafa galmoofnee nuuf dhufe paaswordii ATM keenya silkiidhaan nutti himamu poostaadhaan dhufee baankii gana baankiin immoo bilbilee waamee poostaa kana nuu kennaa. Tajaajila kun immoo qubneechi keessa lakkoofsa iccitii keenya ilaallanna. Akkuma kana Google AdSense dhaabbata Google Itoophiyaa irraa karaa mana poostaa bakka jiraatanitti isinii dhufaa isa fudhatanii lakkoofsa kana erga baafattanii booda verify koodii irra galchitan kallattiimaan doolaarri isin hojjettan gara birrii Itoophiyaatti isiniif jijjiiramaa. Ergi jijjiiratanii booda YouTube'n gaafa doolaara 100 ol ji'a keessatti hojjettan ji'aan gara akkaawuntii isin irratti konneekti godhatanii irratti birrii Itoophiyaatiif isiniif galchaa jechuudha. Namoonni wantoota shanan kana irratti gargaartiin barbaachisaa jettanii yaada barbaadan gaaffii isinitti uumame fi viidiyoo ittiin wanta kana hunda isaanii hojjettan yoo barbaadan nagaafadhaan gabaabduu fi bareedduu na waliin dabarsitan guddaa galatoomaa isin jaalladhaa. Chaanaalicha subscribe share gochuu akka eegadan isin jedhaa. Guddaa galatoomaa isin jaalladhaa. Oolmaa gaarii na qabaadha.